Ashama harka fuune akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa kun qophii keenya gungummii karaa Horni Miidiyaa isiniif dhiyaatudha. Qophii gungummii keenya irratti Oromoon ofiisaatti maal gunguma walitti maal gunguma akka biyyaatti guyyaarraa maaltu gungumama wali kan jedhu qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti si waliin kan turu Allansaa Dhabaati. Maarree isinis daawwattoonni Horni Miidiyaa hanga xumura qophii kottina waliin turan immoo affeerraa kooti. Egaa as keessatti yookaan gungummii koo kana keessatti gataatee biyya keenya keessatti qaamota mootummaatiin dhiibbaa uummata irratti gahu keessumaa bakkoota garaagaraatti qaamota dhuunfaas yoo ta'e qaamota mootummaas keessas rakkinni bakkeewwan garaagaraatti mudatu qabadheen bakka tokkotti qophii gungummiitiin karaa Horni Miidiyaa isiniif dhiyeessa. Isinis miidiyaa kana laayik sabsiraayib gochuu hin dagatinaa. Yaadaaf qeeqa qabdan koomentii jalatti barreessuu ni dandeessu. Qabxii tokkoffaa yookaan gungummii koo tokkoffaa guyyaadhaa gara Tigraayitti fuula keenya naanneffannee jira jechuudha. Oolmaa Tigraay akkasumas immoo marii guyyaa har'aa paartiilee siyaasaa jiran muummee ministeera Itoophiyaa godhanii fi akkasumas waa'ee oolmaa faannoo fi raayyaa ittisa biyyaa gidduutti bakkeewwan garaagaraatti raawwatamaa oolee fi gara biyya alaatti immoo Israa'elii fi Iraan oolmaa isaanii guyyaa har'aa maalirra ga'e kan jedhu qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Na waliin tura. Egaa qabxii koo tokkoffaa yookaan gungummii koo tokkoffaa guyyaa har'aa kana keessatti Tigraay keessatti wal dhabdeen keessumaa yeroo dhiyootti asitti argamu ministeera Itoophiyaatiin waliigalteen dhabamaa tureeti dhiyoo miti waggoota muraasa lakkoofsee jira jechuudha. Tigraay keessatti keessumaa erga lola muummee ministeera Itoophiyaa yookaan immoo mootummaa federaalaa fi Eertiraa keessumaa bulchitoota achi keessatti raawwatamaa ture hamma tokko nagaan bu'eera jedhamee uummata Tigraay abdii tolus yeroo marsaa lammaffaaf Tigraay keessatti ammas lolli jalqabuunsaa waan hafee hin fakkaatu jechuudha. Kana keessatti guyyaa kaleessaarraa kaasee gareen Dr. Gabrtsoon Gabra Mikaa'el loltoota obbo Geetaachoo Raddaa Affaar keessatti leenjii fudhachaa jiran naannoo birgeedii 4 ol irratti lolli labsameetii jira jechuudha. Keessumaa waliigalteen muummee ministeera Itoophiyaa fi obbo Geetaachoo Raddaa daran cimaa akka ta'e wal nama gaafachiisu jechuudha. Keessumaa immoo yeroo ammaa kana Jeneraal Taaddasee Warradee Tigraay yeroo bushaa jirutti qorumsi guddaan isa mudachuuf akka jiruu fi lolli illee Tigraay keessatti banamuuf akka jiru argamaati jira jechuudha. Yeroo ammaa kanaaf keessumaa warri obbo Geetaachoo Raddaa kun naannoo loltoota birgeedii 4 olitu Affaar keessatti leenjii fudhachaa jira jechuudha. Kun keessumaa mootummaa federaalaa wajjin walii galanii warra Dr. Gabrtsoon Gabra Mikaa'el faatiin giruuppii hidhatanii jiru sun lamatti ramanii wal lolaa jiraachuun kun hanga ammaatti argamaati jira. Garuu kan yeroo ammaa yookaan mootummaa ta'e yeroo ta'e kan Tigraay bushaa jiru obbo Jeneraal Taaddasee Warradee amma hanga ammaatti socho'uu yookaan dubbachuu hin dandeenye jechuudha. Garuu gama obbo Geetaachoo Raddaa fi gama Dr. Gabrtsoon Gabra Mikaa'el gidduutti keessumaa loltoota gamaaf gamanaa walitti bobbaasuun kun guyyaa kaleessa warreen gareen Dr. Gabrtsoon Gabra Mikaa'el lola labsanii yookaan immoo warraan Geetaachoo Raddaa guutummaa guututti barbadeessuuf akka jiran guyyaa kaleessa lolli labsameeti jira jechuudha. Kanaaf taateen kun keessumaa warri Tigraay kun mirga isaanii falmachuu yookaan akka barbaadanitti dubbachuuf paartiilee warra kaan irra daran ni caalu jechuudha yookaan ni beekamu. Kanaaf yeroo barbaadanitti keessumaa uummanni Tigraay nagaa akka hin arganneef warri Geetaachoo obbo Dr. Gabrtsoon Gabra Mikaa'el kun yeroo irra deddeebiin Tigraay keessatti akka uummanni nagaa hin arganneef dubbachaa turu yookaan immoo hojii yakkaa hojjechaa turuun isaanii ni yaadatama hanga guyyaa har'aatti jechuudha. Kanaaf amma yeroo ammaa kana warreen obbo Geetaachoo Raddaa naannoo birgeedii 4 ol irratti lola labsanii jiru jechuudha. Warri Jeneraal obbo Geetaachoo Raddaa fi gareen Dr. Gabrtsoon Gabra Mikaa'el lola hamaaf keessa galuuf akka jiran argamaati jira jechuudha. Kana hunda kan hojjechaa jiru warraan Dr. Gabrtsoon Gabra Mikaa'elidha jechuudha yookaan immoo warra abuunta yookaan warra duraa san TPLF jechuudha. Kanaaf kan achi keessatti raawwatamaa jiru keessumaa bakkeewwan garaagaraa keessatti sadarkaa muummee ministeera Itoophiyaa yookaan immoo sadarkaa mootummaa federaalaa Tigraay hoogganaa jiru kana keessatti akkamitti irra deddeebiin uummanni miliyoona muraasan lakkaa'amu akkamitti rakkina hamaa fi dararaa guddaa fi lola keessatti galuuf akka deemu argamaati jira jechuudha. Kanaaf muummee ministeera Itoophiyaa yookaan immoo mootummaa Itoophiyaa Tigraay jalatti yookaan Tigraay Itoophiyaa jalatti bulti taana yookaan mootummaa federaalaatiin hoogganamti taanaan akkamitti bakkeewwan garaagaraatti irra deddeebitee walitti dhufanii yookaan giruuppii uumanii bakkeewwan garaagaraatti uummata nagaa mana isaa fi qe'ee irraa gobsiisuu danda'u kan jedhu kun wal nama gaafachiisu hunduma keenya jechuudha. Kanaaf warreen Dr. Gabrtsoon Gabra Mikaa'eliin hoogganaman kun irra deddeebi'ee keessatti Tigraay keessatti rakkina hamaa geggeessaa turuun ni yaadatama waggoota dheeraaf jechuudha. Hanga ammaatti illee uummata Tigraayiif nagaa buusuu hin dandeenye isayyuu irra darbanii guyyaa kaleessaa immoo Tigraay keessatti yookaan immoo loltoota obbo Geetaachoo Raddaa irratti lola cimaa labsaniiti jiru jechuudha. Kun hundi kan ta'e sababii aangoo fi akkasumas immoo sababii faayidaa dhuunfaa isaaniif akka ta'e argamaati jira. Kanaaf gama muummee ministeera Itoophiyaatiin hanga
ammatti wanti dubbatameeru tokko hin jiru. Keessumaa immoo gareeni Dr. Gabrasoo Gabramikaa'el filannoo yookaan boordii filannoo biyyaalessaa haqee turuun ni yaadatama. Bakka isaanii warreen obbo Geetaachoo Raddaa buusanii turuun ni yaadatama yeroo dhiyoo asitti jechuudha. Kanaaf taateen achi keessatti raawwatamaa jiru keessumaa immoo uummanni Tigraay qe'ee irra kan jiraanneef rakkina guddaa kan geessisaa jiru warreen Gabrasoo Gabramikaa'el jechuudha. Keessumaa immoo guyyaa kaleessaa lolli akka labsamee uummanni Tigraay akka qe'eef qabeenya irra buqqa'uu fi loltoonni obbo Geetaachoo Raddaa Affaar keessaa akka buqqaaniif illee guyyaa kaleessaa lola labsaniitu jiru. Garuu muummee ministeera Itoophiyaa yookaan mootummaan federaalaa hanga jirutti paartilee warreen Oromoo jedhamee warreen Amaaraa keessumaa xiyyeeffatanii warra paartilee Oromoo ABO KFO fi warreen kan dabalatee mana hidhaatti rakkisaa turuun ni yaadatama. Isaanii qawwee qabatanii laga galanii fotoon taane manuma jireenya isaaniitii qabanii waggoota dheeraaf mana hidhaa keessatti rakkisaa turuun ni yaadatama. Kan hunda kan hojjete muummee ministeera Itoophiyaatti. Kanaaf warri Tigraay kun yookaan immoo uummanni lama sadii taatee akkamitti akkasitti taphachuu dandeessi kan jedhu wal nama gaafachiisa. Kanaaf kan Tigraay kana irratti seerri hin jiru kan jedhu hunduma keenyaaf gaaffii guddaa akka ta'e argamaa jira. Kan Oromoo irratti yookaan paartilee Oromoo warreen karaa nagaa qabsaanis yookaan immoo warreen Finfinnee isaa ta'an bakkeewwan garaagaraa ta'anii warreen mootummaa kanarra qeeqanii galgala gurra qabee yeroo inni hidhaa ture ni mul'ata. Hangammatti warreen mana hidhaa jiran jiru. Kanaaf warrumti amma ABO karaa nagaa jedhamanii warreen amma Finfinnee keessa ta'anii falma mana hidhaa jireenyi isaanii mana hidhaa wajjiraan garaagarummaa akka hin qabne argamaati jira. Kanaaf golaayyuu gadi bahanii akka hin jirre argamaati jira. Kanaaf warri KFOs akkasuma hidhaa fi dararaa guddaa argaa turan. Kanaaf seerri Itoophiyaa warreen paartilee Oromoo irratti qofa hojjetaa kan jedhu kun hunduma keenyaaf gaaffii guddaadha. Kanaaf akkamitti amma gareeni Tigraay kun yookaan immoo warreen TPLF Dr. Gabrasoo Gabramikaa'el yeroo barbaadetti Finfinnee dhufee Finfinnee keessa oolee gara Tigraayitti imala yookaan deebi'aa turuun ni yaadatama. Yoo barbaade Tigraay dhufa adeema yoo barbaade Finfinnee dhufee muummee ministeera Itoophiyaa wajjin haasa'aa turuun ni yaadatama yeroo dheeraaf. Kanaaf Tigraay keessatti seerri hin hojjetu kan jedhu yookaan immoo warreen akkasitti biyya jeeqaa jiran kana akkamitti yookaan immoo uummanni Tigraay kana gaan arganneef warreen lola labsaa jiran kana irratti seerri Itoophiyaa akkamitti hojjechuu dide yookaan immoo muummee ministeera Itoophiyaa warra kaan yookaan warra karaa nagaa ho'inidha isa nama qawwee qabatee lagaatii uummata nagaa irratti buqqisuu fi beelessuuf deemu kana irratti seerri Itoophiyaa kun akkamiin hojjechuu dide kan jedhu kun hunduma keenyaaf gaaffii guddaadha. Qabxii gosotaan yeroo darbu guyyaa har'aa mariin paartilee siyaasaa garaagaraa wajjiraan taa'amaa tureera jechuudha. Marii kana gaggeessaa ture muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed akka ta'e argamaati jira. Kanarratti ABO fi KFO'n akka hin hirmaanne odeeffannoon amma bahaa jiru argamaati jira. Kanaaf keessumaa yeroo dhiyootti asitti paartiin yookaan immoo filannoo biyyaalessaa yookaan immoo Itoophiyaa keessatti filannoon gaggeeffamu ji'oota 10 qofatu hafe jechuudha. Itoophiyaa keessatti filannoon gaggeeffamuuf jechuudha. Kana keessatti paartileen garaagaraa hin hirmaatu jedhamaa turus ABO fi KFO'n guyyaa har'aa marii keessatti akka hin hirmaanne galgala kana bahaati jira. Kanaaf paartilee garaagaraa wajjin garuu mariin taasifamee jira jechuudha. Guyyaa kaleessaa artistoota wajjiraan keessumaa artiinii biyya keenya guddisuuf gahee guddaa taphata. Warreen karaa seeraan hojjechuu hin barbaanne immoo galaa qotaa jedhee muummee ministeera Itoophiyaa guyyaa kaleessa dubbatee turuun ni yaadatama artistoota jechuudha. Guyyaa har'aa immoo warra paartilee wajjiraan marii guddaa gaggeessaa akka jiruu fi gara fuulduraatti immoo uummata bakkeewwan garaagaraa jiru wajjiraan marii gaggeessuuf akka jirullee dubbateeti jira jechuudha guyyaa har'aa. Egaa bakkeewwan garaagaraatti lolli keessumaa biyya keenya keessatti yeroo ammaa muummee ministeera Itoophiyaa gara uummataatti dugda galagashatee yeroo inni irra deddeebiin keessumaa uummata Oromoo irratti xiyyeeffatee walgahii kaa'aa turuun ni yaadatama yeroo dheeraaf jechuudha. Kanaaf dubbii yoo itti cime garuma uummataatti galagalu jechuudha. Kanaaf guyyaa har'aa immoo paartilee wajjiraan marii garaagaraa gaggeessaa akka turan argameeti jira. Kana keessatti keessumaa ABO fi KFO'n maaliif akka hafan kun ammas rakkinni guddaan gidduu isaanii akka jiruu fi furmaan illee argamuu akka hin dandeenye mul'isa jechuudha. Kanaaf paartilee garaagaraa wajjiraan dubbatamu malee yeroo ABO karaa nagaa jedhamee yeroo dhiyoos keessumaa biiroo Finfinneetti bananii turuun ni yaadatama jechuudha. Isa gullallee sana. Kanaaf kan KFO'n lammatti banamaa baatu malee warreen karaa nagaa qabsaa jiranis ammas boqonnaa argachuu hin dandeenye jechuudha. Gama muummee ministeera Itoophiyaatiin jechuudha. Filannoon ji'a 10 hafe kana keessatti biiroo isa kamtu banamee ABO's ta'e KFO'n filannoo irratti hirmaata kan jedhu hunduma keenyaaf gaaffii guddaadha. Kanaaf wal dhabdeen gidduu isaanii jiru ammas furmaata kan arganne paartii warri kaan hirmaatanii ABO fi KFO'n guyyaa har'aa marii kana irratti hirmaachuu dhiisuun isaanii immoo rakkoon gidduu isaanii jiru hanga ammaatti baramuu hin dandeenye. Gara fuulduraatti immoo walumaan kan laalu ta'a yoo guyyoota ta'an keessatti ABO fi KFO'n hirmaate walumaan ni ilaalla jechuudha. Egaa inni itti qabxii koo keessatti waa'ee faannoo fi mootummaadha jechuudha yookaan raayyaa ittisa biyyaa bakkeewwan garaagaraatti keessumaa guyyaa har'aa kaasee ibsi bahaa jiru. Faannoo bakka ishee jirtu boolla kamiyyuu lixuu hin dandeessu bakka ishee lixxe hundumaatti baasnee
abao faannoon ni hinjifanna kan jedhu guyyaa har'aa gama raayyaa ittisa biyyaatiin ibsi bahaati jira jechuudha. Kanaaf guutummaa guutuutti faannoo boojjin irra finneerra kan jedhu kun irra deddeebiin ibsi bahaa turisi hanga ammaatti faannoon kun dhumuu hin dandeenye garuu bakkeewwan garaagaraatti guyyaa har'aa faannoo boolla ishee lixxelinnee ni baasna yookaan immoo ni qabna harkaan kan jedhu gama raayyaa ittisa biyyaatiin ibsi bahaa jira jechuudha. Kana irra deddeebiin isaa doorsiisa akkasumas immoo finneerra akkas gooneera jedhanii gama lamaaniin ibsi bahaati jira. Kanaaf gama isaanii irratti turuu hin barbaadu kan jira lamaanii jechuudha. Dhumarratti waa'ee biyyoota alaa kana yookaan immoo waraana addunyaa lammaffaa Israa'elii fi Iraan gidduutti amma deemaa jiru biyyoota garaagaraa hirmaachisuunsaa waan hafuun fakkaatu yookaan lolli kun loltoo biyyoota garaagaraa waan hirmaachisuunsaa hafuun fakkaatu gara fuulduraatti keessumaa Ameerikaan gara Israa'el gortee keessumaa pirezidaantiin USA kan ta'e Doonaald Tiraamp irra deddeebiin gara Israa'el goree yeroo inni qeeqa garaagaraa mul'isaa jiru argamaati jira. Kanarratti Iraan Ameerikaan gidduu galuu hin qabdu yookaan immoo gidduu seenti taanaan lolli hamaan gahuu akka danda'u yookaan immoo gara fuulduraatti lolli cimoo akka danda'u doorsisaa jiraachuunis argamaati jira jechuudha gama Iraaniin. Kanaaf uummanni hedduun gama Israa'eliinis gama Iraaqiinis gama Iraaniinis buqqaa akka jiruu fi dhiibbaa guddaa fi qabeenyi guddaan barbadaa akka jirullee argamaati jira jechuudha. Lolli kun guyyaa jaaffaa lakkoofsisee jira jechuudha guyyaa irraa. Kanaaf wal dhabdeen isaan gidduu jiru hammas daran hammaachaa akka jiru argamaati jira. Kanaaf Israa'elii fi Iraan otoo hin taane Itoophiyaa keessatti daran dachaa meeqaan akka caalu beekamaadha jechuudha. Garuu lolli addunyaa bakkeewwan garaagaraa yookaan immoo biyyoota addunyaa garaagaraa lolli Iraanii fi Israa'el kun biyyoota garaagaraa addunyaa dabalachuunsaa waan hafuun fakkaatu kana akka amma deemaa jiru kanaatiin jechuudha. Kanaaf rakkinni guddaan isaan gidduu jiru hammas furmaata argachuu hin dandeenye. Lolli guyyaa jaaffaa isa xaanutti immoo maaltu dhufa kan jiru lolli isaanii walumaan kan laallu ta'a. Egaa kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa qophiin gongommii koo keessumaa taate biyya keenya keessatti qaamota garaagaraatiin gama faannootiin gama Tigraayitiin akkasumas immoo gama biyyoota alaatii Israa'elii fi Iraan kana hanga ammatti daawwataa ture. Qophii kana qopheessuun si waliin kan ture Allansaa Dhaabaati. Qophii gongommii biraan hanga walitti deemutti immoo qophiilee Horni Miidiyaa waliin immoo turtii gaarii qabaadha.